Safu natti galta gaafa jettu jette kaate kakunu. Ani achumatti gadi of qabii of eeggannoo jedheen itti kenna. Garuu jecha eenyu soqaa muka rigaadhaa muratanii fakkaatte kun natti kaate. Oddoo ishiin natti dhuftee hin beeku akkana nu duraanuu jedhe. Abibti kan maal qabda maal sitti qannaa maal keeti jira maaltu sitti qanna'am maaltu jira namatti qanna'amu dhabameeti yoo sin qannaasifne yoo sin gubne maaltu si guberee dhufte maal takkan si godhe namni itti naaffan dhabamee sitti naaffa maal qabda maaltu jiraafan sitti naaffa natti qinaati natti qannaate natti inaaftee kan jette akkas si goggodhu namnumti itti naaffan dhabamee sitti naaffa si jammar maal qabda maalitti sitti naaffa mee qabatamaadhaan natti ka'een si baasa qinaatidha tokkommoo biyya arabaarraa naa galtee safulaxee akka keetiitiif kan gadi maayii akka keetiif kan gadi baasaa jechuudha. Dhageessanii? Maayyibii akka tishiitiitiif kan ka'e amma waanan qabu fidee sitti agarsiisa. Maayyibiin galaalle raajii arguuf beera fuudhuu jedhan kan akkanaati. Raajii arguuf tasa soqoolee akkanaati tasa isin aggaaxamaa jechuudha. Isin mudataa jechuudha. Viidiyoo laaleenii surumaan yaada fudhatteet irigi bilbilaan eeyyuu jette gaaf tokko nama miidiyaati namni nama dogoggorsiisaa jedhe of eeggannoo ishiidhaa kenna. Garuu anarratti viidiyoo hojjechuu dhufte namaan immoo jette ofumaanu. Ashama hordoftoota nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu iddoo jirtanitti ani nagaa kooti. Mucaa illee na rakkisaa jira garuu baay'ee silaan haareefan dhufee waraabuu barbaade jechuudha. Nan deebisaaf jechuudha. An duras isinitti meera waan ta'eef nagaan guutuun iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Isin hordoftoota fi kabajamtoota koo kan taatan yaada gaarii kan naaf barreessitan yaada gaarii kan naaf qabdan jireenya kootti kan naaf gammaddanii jechuudha. Ishee soqeemmoon barri beelaa sabaattiin boloqqee nyaatirraa gadeen rakkise fakkaattu kanaan immoo deebisaaf erga na tuqxe jechuudha. Rigaa rigachuu muka waliraaree wanti rigaatti muratan qaxxe kan jette kan yeroon haare malee jechuudhaan waan ulfaata dubbachuun barbaadu. Yeroon dubbadhe garuu baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Maal qabda maal keettiin haaraa maalii kan isin garramu keessaa immoo gaafa abbaan manaa kee gaafa dhufu abbaan manaa kee jira ilmoon kee jira eessa geessita ollaa geessuu barbaaddeeyyuu naan jette dhugaa dubbachuuf. Yeroo mana kee dhuftu abbaan manaa kees jira mucaa si jammar abbaan manaa kee jiraate maandiri mucaan kee jiraate maandiri ani mana kee kana dhufu keessummaadha waan ta'eef dirqama keessummaa yeroo dhufu gaariidhaan ol si galchuu hin didu. Ollaa kaa'uu qabda abbaa manaa keetiin bahi jechuu qabda eessaadha kan diree abbaan manaa keetiin. Irra deddeebite kawaayee abbaa mana jiru hunduu si beeka barakka mucaa qabdus akka abbaa manaa qabdu. Saayita qixxallee kanatu si gubee. Kanatu si gube. Abbaan manaa qabaachuu koo fi daa'ima qabaachuu koo si gube. Isatu si gube. Ganaan sirratti xaaxaa maal fidda eessa dhaqxa akka misingaa xaaxoftuu jette. Misingaan iddoo ishiitti iddoo qabdi maqaa ishii guutuu qabdi ilaala. Qallaaliin xaaxaa gadhee haasoftu. Qallaaliin xaaxa'u gadheen yeroo haasoftu seeranaan xaaxa'ee abiddarra akka ishiin teessutti ishii godha. Iddoo teessu akka dhabdutti jechuudha. Maarra deddeebite waa'ee abbaa manaa fi ijoollee kan. Sirraa beekame. Soqeen tokko innaa gorsani namaan dhageessu. Innaa dhuftee bidda wayitti kittir jette kan namaa qannaati, kan namaatti gubatti, kan namaatti rirjetti.
Qallaalin qabaa ilmoo. Qallaalin qabaa abbaa mana gaarii nama kabaju ulfina namaa kenna. Jireenya gaariitti na jiraachisu kanatu si gube. Addan sii baasa. Of eeggadhu siin jedhe waan si gube. Nyaara kee irraan dubbisa. Yatta innaa dubbattu immoo kan nama garramtu. Nyaara ishii ani beekellee guduunfanne waan akka ishii miti. Ishee qallaalin qaba qixxilleette kaatti galtee yoonatti galeetti mati ishee abeeku dhiyoo dhufte bee. Waan baay'ee turtellee meenkeetti naafu. Ambar waggaa 3 fan deema argan gaaletti galee guyyaa tokko qilleensi galee jiru inni kan ji'oota keessatti hafuura of keessa dhaaba. Ji'oota keessatti ongee ofirra dhaaba. Hilmoo godhatee abbaa manaa faana gargar ba'anii iddoon jira. Beektu kanatu si gube yoon ammoo wanta argite gubatte kafaan soqeedha duraanuu yoo amma ammoo si soqee wanti ta'e. Kanaafi kanatu si gube kanatu irrirsi godhe maarra deddeebite. Abbaan mana kee mana jira mucaan kee mana jira eessa geessi taree eessaan si geessa barbaadde akka gubattu tasi fuuldura ka'a malee isatu si gube. Naaf galaba iddoo kanaa namaatiin dubbisaan kallattiidhaan. Qinaatiin qabee maal keetti qanna'amanii gubatu wanta irratti argitu muluun kan si gubu wanta ilaaltu muluun kan si gubu. Maaltu si gube reeshi maaltu akkan si godheere. Nan dhufa qoy gaafa biraan dhufa jechuu kootti maaltu si gubere dursa dhufte immoo kan argite mana kooti. Goshitti si gammadee yoo hin jenne dhufte. Akka yeroo viidiyoon si arguuti iyyuu hin jenneeti afaan keetiin hin baase xaxxeette akka dhufte. Zimmeetten teenye sobee keessummaan mana jira siin jedhame keessummaan addaatu mana hin jiru gaafate dhuftu. Ijoollee baay'een arga simiiti nama 8 moo 7 dhufan kaameeraatti dhiyaachuu kan didan warri dhiyaatan jiru ijoolleen miidiyaa hordoftoonni koo beeku. Ishee hundi isaaniitu dhugaa dubbachuuf akka nama dhugaa irratti jiraatu si argine jedhu yeroo seenanii ba'an mana koo nan beeka adda isaanirra. Nan beeka dubbeerra basaanirra. Si galee kan qinaatiin yoo sin qabne ishiidha maaltu akkan si godhe maaltu si gube. Natti ani immoo qallaalin qabaaree waan hin qabatuun beekta. Si gowwaa kana yookiin immoo soqee kana qabeenya koo kunoo isa kanan qabee dhaaree amman itti jiraachaa jiru akkaataa itti jiraachaa jiru miidiyaanuu na beekaa hordoftoonni kootu na beeku. Maaltu naaf hiree immoo ilmoo qabaannan mana qabaannan gaa'ila qabaannan maaltu akka naafee barbaadde. Shiniif burcuqqoo akkasitti agarsiisu barbaadde kan maayyibiin akkasuma xinneessitee ishee herreegdi. Maal qabdamee maal keerratti himaa? Abbaan manaa kee ollaa geessita moore maalifan? Si jedheen ollaa geessa akkati hubattutti si fuuldura teessisa isaan malee. Kan qabutuu qaba. Ani meesirratti beekee naasa'e bara akka of eeggattu jedheen viidiyoo jedhe malee. Malee akka miisingaa xaaxaatu of hin godhin. Akka maalii of godhure? Isaas gubadhu kaa isirraa beekaman kunoo maalum si gate xaaxa'ee dhiise mana gabbaash mana keetti galii taa'eos barbaachise. Ammas of eeggannoon sii kenna sii gudii keen gadi baasa kana bari. Gudii kee jechuudha kana bari. Torbee tokkoo fi 2 deema dashiin kana na goote sana booda mucaa tokko dubbisee akka tasa. Dubbisnaan eessa akka kataata ani dhugaa dubbachuuf hin gaafanne biyya ishiitu duraan. Ishuma normaalii na dubbifte na dhufa jennaan hin dubbisee malee dhugaa waaqa dubbachuuf. Ginum yuutuubuma ishiitu koomantii naa kennitii boonee kan jedhu sana malee ginum dhugaa waaqayyummaa ishiin beeku. Garuu natti manka. Kan ishii gubeedaa jira qobaa. Kan qixxilleettu feda qobaa jira kanaaf akkan godhatti. Waan ati fiddummoo ganaan sitti agarsiisa. Ganaan gudii kee immoo gadi baasa. Of eeggannoon namaa kennaan. In jarjaru haaree dubbadhe taanaan garuu amma dhumaatti si deemsisa. Kana bari amma dhumaatti deemta. Amma dhumaatti gudii kee miidiyaa irratti gadi baasa. Yookaan of qabiiti gaala godhadheetti ji'a 2 keessatti gaala godhadhee jettee immoo maayyii boofti. Waggaa 3 kan inni keessa taa'aa jiru eewusa baay'ee isaan dubbanne. Dura hubadhu. Kanatu si gube. Yoon ammoo waan ongee wayii keessa buutee ongoofte adagaa nyaatti maattee ishee argan. Mana ishiin seenee argamu eenyummaa ishiin seenee argamu waliin beekan.
Video har'aa hojjette kana mana ishii keessa teessee waraabuu bichaan argeeyyu ani mana ishii maal akka taate yoon immoo hin gubatte hin gube yoon ibidda irraan buusee waan ta'eef kanatti irri ishii godhe hin jiru gaa hin jiru. Ganaa waggaa lama siyaaf daa'ima godhachuudha. Isa ammoo yoo qulqulluu taate malee qinaatiin akkanaa si micciireen argattu. Maalitti goota qabeenya bira ilmoo nuusi bira hin jirtu nuusi qannaa nuusi guba. Kana kanaa miti immoo kan eebbas akkasitti siqu nama obsa qabu nama gaarii hojjetu nama gowwummaadhaan jiraatu. Ishi kanaaf baay'ee sitti hin baay'isu har'as. Kaleellee of eeggannoo asiin laaltee dhiisti. Zim jettee viidiyicha laaltee jedheen dhiisee gaafis naan kenni. Voice immoo waan dhokattee haasoftuuf qabdame. Voice akka naan keenya Telegram aan dubbisee WhatsApp hin dubbisee voice naa kaa'uu didde maaliif boru na baafti yaala jetteeti hin beekti kaagam. Kanatu ishii soqeewoni hin beekti waan ta'eef. Ani immoo beekatiifaniishu ittan deema jedhee. Kanaafi gurra koorraattis hin bilbilin. Bilbila koorraatti hin bilbilin. Bilbila koorraatti ginumaayyuu hin bilbilin tokko jedhe. Lammaffaa kana booda viidiyoon irratti hojjattee viidiyoon hojjadha jettee yaaltee akka irraa kana ganaan sirratti xaaxaa akka faandishaatti misingaa jettaa ganaan akka faandishaatti sirratti xaaxaa hiikaa faandishaa beektaare gadhiitti ammanatti kan ilaaltutu mana sirratti jechuudha. Ganaan gudii kee gadi baasa of eeggannoo godhi isa dhumaati kun mucaan baay'ee waan rakkiseef haasa'uu hin dandeenye argaa jirtu warri hordoftoonni kun. Kanaaf wanti qoshqosheen rigaal kaanii fakkaattu kuni yoo na dhiifte shiidhaa warsha. Sanaan ala kibirii keeki. Okay? Kibirii keeki jechuudha. Hordoftoonni tokko tokko immoo dhugaa dubbattan dubartiin si jammar qinaataan midha. Kan sinii gammadu yoomaa keessi isaa ifa maali godha seetan goshi sinii akka mana isaa keessan seenee gosh irra geesse gosh baga gammadu gosh baga bakka noormaalii waan arge sana dhufee waan argeef isinii gammada. Ishiin kaanoo kun akkanatti geenye ilaame kana hunduma muce beeketu hin jedhu akka ishii kanatti argitanii irraa beekamaa jechuudha. Dhuguma shamarran anuu duraanuu dhiisee ture bara. Shamarran ginuma hiriyaan shamarranitu si jammar bara kana eenyumaan barbaachisu ana qofaan miti bara. Eenyumaan barbaachisu. Garuu jireenya keessan kana warra safulaxoota akkana dhiisa jireenya keessan galchinaa ginumaa jechuudha. Akkasii guyyaa tokkoof har'aan qabi viidiyoon irratti hojjedhu. Guddii keetu gadi ba'a. Guddii kee jechuudha. Kanuman sitti dubbadha. Mucaan najee qafan dhiise jechuudha.